Halkan bakka ciisutti jawwee fidanii bakkuma ciisa kootti midhaan yookiin immoo sooratasaa soorachiisu. Ganama yeroon ani ka'ummoo jawween suni bakka isaatti deebi'eetiin jira. Akkasumallee immoo dhiigni immoo kutaama ani ciisu sana keessatti ni argama. Dararaa hamtuutu narra ga'ee jira. Jetteetiin maatiitti dursitee himatteetiin jirti jechuudha. Erga maatiitti himatteetii isan booda kan sagaleen ishee badee amma bakka jirtuu dhabamtee eenyummaan ishee maalummaan ishee dhabameetiin jira. Waggaa tokkoo fi ji'a jahaaf bakka jirtu amma hin beekamtu duuteetti ta'ee jirti ta'ee wanti tokkoyyuu hin beekamu. Kanarraa kan ka'e harmeen isheefiin ijoolleen isheetillee yaaddoo hamaa keessa galuurraa kan ka'e harmeen ishee hedduu tokko dhukkubsachaa akka jirtu himamaa jira jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Isin birallee nagaan akka jiru abdiin qaba jechuudha. Egaa kanatti aansuun jechuudha. Obboleettii kanarra wanta ga'ee hundumaa isinitti nan hima. Obboleettiin kun eessa akka taate jechuudha. Obboleettiin kun maqaan ishii Warqii Tasfaayee Gurmuuti. Biyya Joordaan kan isheen hojjettu immoo yookiin immoo kan isheen deemte biyya Joordaan. Dhaloonni ishii biyya keessatti immoo Arsii Dheeraa bakka jedhamu bakki dhaloota ishee jechuudha. Haadha ijoolleeti. Waggaa fi ji'a 4 jechuudha. Biyya Arabaa yookiin immoo biyya Joordaan erga deemtee waggaaf ji'a 4 hojjettee waggaaf ji'a 4tti hamma waggaa tokkoo fi ji'a 4 maatii ishee dawwaltii turte. Yeroo dawwaltu dararaa hedduutu narra ga'aa jira. Hojiin immoo hedduu natti ulfaataa jira. Nyaatallee naaf laatanii jettee nyaata immoo hin du'u jedheeni alarraa bibbita'ee nyaachaa jira jettee himatte jechuudha akka hojiin itti baay'atu. Sanarraa kan ka'ee maatiin isheeti immoo badii bakka ammatti jirtu kanarraati badii yookiin bakka jijjiirrachuu hin dandeessu gaafa jedhanii gaafatanii isaan jarri jara hamoo garmaleedha. Karaan badullee akkattan badullee hin qabu. Otoon kana jedhee immoo inni ajjeesuyyuuni darbee immoo yeroo ani rafuu jawwee yookiin immoo bineensa mana keessatti soorachiisan bineensatu mana keessa jira. Hedduun sodaadha. Sodaa kanarraa kan ka'e yeroo ani kilaasikoo galee ciisu jawwee sanaaf immoo kutaakoo sana keessatti midhaan fidanii laatuufi jawween suni midhaan sana nyaatee ni deema bakkasaa. Yeroon ganama ka'u immoo dhiigatu kutaa koo keessa jira. Kanaaf ani hedduu lubbuu koofuu sodaadheen ture jetteeti maatii isheetti himattee jechuudha obboleettiin kun. Erga maatii isheetti himattee maatiin isheellee yaaddoo hamtuu keessa galaniitiin jiru jechuudha. Kanarraan kan ka'e hanga waggaa tokkoo fi ji'a 4 achumaa kana otoo dawwalaa turte amma immoo erga bilbilli ishee addaan citee yookiin immoo erga isheen bakka isheen jirtu hin beekne immoo walumaa galatti waggaa tokkoo fi ji'a 6 xumurtee jirti jechuudha. Waggaa tokkoo fi ji'a 6 ciraamasaa bakka jirtu hin beekamu. Induuteetti ta'ee wayis immoo hin jirti ta'ee hin beekamu. Ijoollee qabdi haadha ilmaaniiti. Ilmaan ishee haati keenya maanuun dubbistu jechuurraan boo'anii haadha isaaniitiin immoo yookiin immoo akkoo isaaniitiin baay'ee dararanii boo'aa jiru ijoolleen ishee. Sababa kanaan kan ka'e ilmaan harmee isaanii barbaadaa fi ilmaan ishees boo'aa jiru jettee haati yaaddoorraa kan ka'e amma hedduu dhukkubsachaa jirti. Dhugaa dubbachuuf namni kamiyyuu taanaan jechuudha. Akkuma nama kamiitti inni kaan ilmoo koon guddifadha jedhee inni kaan immoo ofan jijjiira inni kaan maatii koon jijjiira jedhee namni kamuu kaayeffatee manaa ba'a. Garuu immoo gaafa kaayeffatanii manaa ba'anii fi inni ati itti yaaddee manaa baatuu fi inni ati achitti argitu immoo waliif faallaa ta'ee argama jechuudha. Waaqayyo namaa eegu malee hin ulfaata. Biyyi orma gaarummaa hin qabu. Maalumaafuu garuu namni tokko immoo hanga dhala namaa ta'etti hamma waaqayyo lubbuu ilma namaa keessa kaa'ee biyya lafaa kanarraa hanga jiraatutti nyaatee dhugee uffatee malee hin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Dawoo barbaada ilmi namaa. Kanaaf ilmaan kiyyan guddifadha jettee baate malee akkasan ta'a jettee yaaddee hin beektu. Egaa waan taate hin beekamu. Wayii lubbuun jirti wayii lubbuun hin jirtu. Namni bineensa mana keessatti sooru jechuun immoo baay'ee akka ulfaatu baay'een keessan ni beektu. Bineensa mana keessatti yeroo sooran keessattuu
biyya Arabaa kana keessatti yeroo bineensa mana keessatti soorata bineensonni sun jechuudha. Waggaatti aarsaa kaffalamuu fi qabu jechuudha. Lubbuma ilma namaatu waggaatti aarsaa kaffalamaa fi namoonni baay'een obboleewwan keenya baay'een kan aarsaa ta'anii hafan baay'eetu jira jechuudha. Achi buutee as buuteen isaanii kan dhibameetu jira. Kanaafuu namni kamillee jechuudha homti narraan ga'u ani mana gaariin jira. Ani bakka anarra wanti jiru ani cimaadha. Ani akkasii otoo jechuu otoon taane waaqaa gaditti rabbiin gaditti of eeggachuudha. Isarratti immoo wal haa gargaaru. Waliif sagalee haa taanu. Waliif sagalee hin taanu sagalee walii ta'uu jechuun faayidaa guddaa qaba dhugaa dubbachuuf. Namoota baay'eetu du'a oolee jira. Namoota baay'eetu illee reeffi galee jira. Namoota baay'eetu dararaa oolee jira. Namoota baay'eetu dhukkubsatee yaalamee jira. Maalirraa kan ka'e sababa sagalee walii ta'uu irraan kan ka'e jechuudha. Carraan sagalee walii ta'uu eenyuun sagalee sinii ta'a warra biyya keessa jiru osoo hin taane warruma biyya Arabaa jiruutu wal gargaaree sagalee walii ta'ee wal jabeeffatee biyya ormaa keessaa gala jechuudha. Waaqa wajjin wal gargaaruun keenya immoo dirqamadha jechuudha. Maaliif jennaan tokkoon namni kamillee tokkoon namaarra inni ga'a jechuudha. Wanti narraan ga'u wanni kun anarraan ga'u jaan akka gocha rifuu liphii wayiitti libsuu ijaa keessatti kan jedhamu akka namarra ga'a jechuudha. Rakkinni biyya ormaa haammatee namatti dhufu dhugaa. Mistakii wayiin sitti dhufa waanumti tokko duutis mistakii namatti dhufa rakkinni mistakii namatti dhufa bakka waa hedduu fedhii waan hundi mistakii namatti dhufa jechuudha. Jaallatanii miti jaallattee otoo hin ta'in otoo atiin fedhiin otoo atiin jaallatiin otoo atiin barbaadiin si harka gala jechuudha. Kanaafuu nan ilaallatu jettanii biran darbiina obboleettii keessanidha. Hunduma keenyaaf obbolaadhaan saba kamuu ta'anii akka mataa kootti nama kamuu saba kamuu yoo ta'e biyya ormaa keessatti hanga nama maaddii tokkorra nyaateeti nuti maaddii tokko jechuudha. Maaddii tokkorra nama soorate jechuudha. Maaddii tokkorra nyaata yeroo jedhan waanuma biddeena caabe taa'anii wal faana taa'anii nyaatan otoo hin taane nuyi nama biyya ormaa keessatti chaalenjii hedduu arginee abuus argachuus gaadduus gammaduus waa hedduu arginee dabarsineerra jechuudha. Maaliif wanta haaraa isinitti ta'uu hin jiru akka biyyaa miti. Wanta hunda bartu achitti waa hedduu bartu rakkina bartu. Gidiraa bartu, dhiphina bartu, bal'oo bartu, beela bartu, dheebuu bartu, waa hedduu bartu jechuudha. Kanaafiyyuu barumsadha. Leenjiidha. Biyyi ormaa leenjiidha walumaa galatti. Tokkoffaa faayidaa qaba. Wanti faayidaa qabu immoo miidhaa akka qabu dirqama wal faana deema. Paralaaliidha jechuudha. Kanaafuu wal faana deema faayidaa fi miidhaan isaa waan wal faana deemuuf nama cimate nama waaqni fi rabbi gargaaretu immoo keessaa galaa jechuudha. Hanga keessaa galtanittis rabbi keessan waaqa keessan kadhadhaati obboleewwan keessan immoo warreen akka kana miidhaman warreen isin biraa kufan warreen isin biraa gaddan warreen isin biraa dadhaban immoo gargaara sagalee ta'aa fi wanti isinitti hir'atu tokko hin jiru. Sheer yoo goote si ati sagalee taatee fi dirqaman qabu as baatee dubbachuun dirqaman qabu. Sheer namaa gochuun sagaleedha. Laayikii gochuun sagaleedha. Suuraa poostii gochuun sagaleedha. Tiktookii isaa ta'uu feesbuukii isaa ta'uu miidiyaa qabdu kamirratti kan miidiyaa na fayyada jette kamirratti yoo goote walirraan walitti yeroo aqee viidiyoo buuchii ta'uu nama bira ga'a. Nama bira yeroo ga'u nama sana namni beekuu danda'a. Yookiin isa biyya ormaa jirutu ishee beeka. Bakka jirtu rakkoo wayii keessa jiraachuu dandeessi yookiin immoo maatii keessa haala namni haala namaa mijeessa warroodii walumaa galatti jechuudha. Kanaaf walaa gargaaruu isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii. Obboleettii kan immoo harmeesheetti waaqayyo nagaan ishee adeebisu waan keessa jirtutti hin beeknu waaqayyotu beeka maarra akka jirtu. Kanaaf isin immoo gahee keessan bahadhaa isiniin jechuun barbaada. An akka obbolummaatti akka namummaatti gahee kiyya bahadheen jira. Miidiyaan qaba jedhee irratti dubbadhu waanan irratti haasa'u karaan sagalee koo dabarfachuu danda'uun dabarfadheetiin jira jechuudha. Isinis akka dabarfattan isiniin jechuun barbaada. Namoonni yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jala kaa'uu dandeessu. Dogoggoroon qabaadhee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.